Uummanni Karrayyuu naannoo Oromiyaa godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaallee keessatti argamu. Oromoon Karrayyuu uummata aadaa isaa jaallatuu fi horsiisee bulummaadhaan baroota gidiraa fi cunqursaa hedduu dabalu. Karrayyuu ilmaan bareentummaa taatee baasoo fi dullachatti qoodamte. Dhiittaan baroota mootummaa abbootii hirree kan Minilik lammaffaa bara 1889 hanga bara 1913tti akkasumas mootummaan abbaa irree kan Dargii irraa hafuudhaan aadaa boonsaa Oromoon hundi ittiin bulaa ture. Sirna gadaa isaa dimokiraasii kan heeraa fi seera kan fuudhaa fi heerumaa kan tumaa caffee odaa irratti ciniinnatanii sadarkaa ammaa irra jiran kana ga'aniiru. Karrayyuu aadaan bultii. Aadaan kunis kan gosaa yookaan tuutni ittiin wal to'attu, badiisa hamaa, arraba hamaa, hanna hamaa, abbaa fi haadhaaf yoo ajajamuu dide, abbaan manaa abbaa guddaa yoo haadha manaa isaa irratti yoo geessise, sirna gadaa keessatti yoo waan ajajame dide, warra soddaa isaa yoo arrabse, safuu aadaa yoo cabse, gargaarsa nama rakkateef yookaan tuuta isaa yoo gargaaruu dide fi rakkateef kan kana fakkaatan gosti hundinuu mataa isaaniitti damina yookaan hayyuu gosa isaaniittiin wal bulchuu fi gadaa jaallatamtuu, kabajamtuu fi beekamtuu tuuta shanii kan akka dirmajii, melbaa, michillee, halchiisa yookaan duuloo fi roobalee ta'anii hanga har'a tanaatti ittiin bulaa jiru. Heeraa fi seera Oromoon Karrayyuu tumate uumamaan qabdu kunis haalawwan addunyaan irra jirtu wal qabsiise yoo ilaalle iddoo baay'eetti walitti dhufa. Fakkeenyaaf adabbiin nama seera cabsee seera mootummaan amma qabu wajjin wal fakkaata. Dhaloota gara dhalootaatti yeroo darbu wantoonni nuti warra amma jirru kana nu boonsu. Sirni gadaa akkuma Oromoo hunda biratti beekamaa ta'een waggaa 8 wal harkaa fuudhu. Marsaan gadaa tuuta tokko waggaa 40 naanna'ee dhufa. Kunis aadaa Oromootaa akka Booranaa, Gujii, Shawaa waliin wal fakkaata. Kan namatti tolu keessaa waa'ee aadaa yeroo jennu dardarri Karrayyuu kan ittiin beekamu uffannaa aadaa fi dabbasaa gunfura yookaan goofareedhaan beekamu. Akkasumas dubartiinis uffannaa aadaa dubaraa fi kan dubartoota heerumanii kophaa isaaniitti beekamu. Kana qofa osoo hin taane nyaanni marqaa aannanii fi dhadhaa marqaa urgufameen nyaachuudhaan beekamu. Baroota mootummaa abbootii hirree Minilik lammaffaa fi Dargii keessa bokkuun Oromoo irraa yeroo fudhatuuf turanitti uummanni Karrayyuu qabsoo guddaa gochuu keessattuu bara mootummaa abbaa irree Dargii aadaan isaanii hundi akka hafuuf daangaa isaanii gara naannoo Amaaraatiin akka citu ga'ee guddaan kan taphate mootummaa Dargiiti. Uummanni Karrayyuu karaa daangaa hundaan lollitti jabaatullee aadaa ofii akka gadi hin dhiibne murteessuudhaan dhaamsa waliif dhaaman irratti ciniinnatanii dhaloota amma jiru kanaan ga'aniiru. Qabeenya uumamaa kan biroo nogobaa kan jiraattonni naannoo sana maqaa abbaa biyyaa dhiisanii Basaqaattiin jedhan paarkii Hawaash fi gaara Fantaallee kan dheerinni isaa kiiloomeetira 2007 fagaatu akka alagaaf hin kennine ga'ee uummanni Karrayyuu godhe keessaa isa olaanaa fi gonfachiisaa tureera. Karrayyuun yeroo lafti qonnaa sukkaaraa Matahaaraaf irraa fuudhame kaaftee jecha tokkoon xumurte. Kunis abadir, biyyoo, shonkooraan, gobbuu, malkaa, nogoban jedhanii gabaabaatti xumuru. Karrayyuun baroota dhibbuu sana keessa Oromoon biraa ofuma isaanii waan rakkatuuf namni surrii uffatee gaafa dhufu
kun Sidaama jechuun aadaa keenya miti. Oromoon hunnuffee hin uffatu jechuudhaan baroota dheeraa miidhamaa turaniiru. Sababiin kana jedhameefis yeroo dhiibbaan karaa daangaa irratti geeffamaa ture san gargaarsi mootummaa abbaa irree yeroo sanaa dargiin gootota fixuu, fannisuu fi akka isaan waraana deeman dirqisiisee ture. Kanaaf saba biraa waan of biratti hin beekneef kunis ta'uu kan danda'e aadaa nyaataa, uffannaa akkasumas marsaan gadaa isaanii tokko waan ta'eef kanuma keessa ta'uun tokkummaan uummata Karrayyuu akka cimuuf dhageettii jaarsaa, hayyoota gosaa yookaan damiina fi abbootii gadaa warra gadaan arga jiru doorii yookaan gabalaa